Ashama harka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isin qabu egaan daawwattoota keenya gudduma tsiyu Ameerikaa gudduma tsiyu jettee jara keenya warri ari'amanii galan suni oduu jajjaba oduu akkaan nama ajaa'ibsiisuu fi addunyaa ajaa'ibsiisetu jira yeroo jalqabaatiif biyya Ameerikaa biyya dimokiraasii keessatti aangoo gallakkisuudhaaf bara hiriirri yookaan immoo hokkarriitti ka'ee kan isa jalqabaati seenaa keessatti sababni isaa biyya Ameerikaa jedhamtu san keessatti biyya dimokiraasii ilmi namaa mirga guutumaan guututti kan soba tokko hin qabne qabdu keessatti hokkara guyyaa kaleessaa ka'een lubbuun namoota afurii qofti nama afur qofa sanuuyyuu hokkara akka Itoophiyaa san kan ganda keessatti deemte yookaan immoo safara keessa deemtu sanaa miti masara seenanii iddoo hidhannoo tokko malee jechuudha namni dhuunfaa namni kudhan kan 15 hin caalle iddoo masaraa White House jedhamu keessatti bakka mootummaan aangoo walii daddabarsu keessatti hokkara xiqqoo kaaten miidhamni xiqqoon isumaayyuu miidhamni sun kan dhufuu ni danda'e warri hokkara kaaya sun alaamii isaanii gara ajjeechatti waan xiyyeeffataniif qofa ajjeefamanii namoonni 72 ammoo kanumatti gara to'annoo seeraa jala oolanii jechuudha. Kana jechuun maal jechuu akka ta'e kan biyya keenyatiin wal bira qabnee dubbataa deemna. Isa qofaa miti akkuma waadaa isinii galatti waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaarraa dhumarratti osoo hin dubbanne hin dhiisu jechuudha. Hanga ijoolleen sun gama biyya abbaa isaaniitti kabajaan galanitti. Egaan daawwattoota keenya Arreedii Adam TV namoonni chaanaala kee afaarii taatan subscribe gochuun nu hordofaa isiniin jedha. Egaan hokkarri Ameerikaatti ka'e kun hokkara maaliiti? Akkuma isin beektan ji'oota lama dura filannoo deemsifameen Riippaabilikaanotaa fi Dimokiraatota jidduutti Dimokiraatonni galanii Dimokiraatonni filatamanii Riippaabilikaanonni kufan jechuudha. Kana jechuun Doonaald Tiraamp aangoo gadi dhiisee Joo Baayiden aangoo qabate jechuudha. Haa ta'uti aangoon yoo qabatamu akka Itoophiyaa sanitti miti. Ji'oota lamaaf waan keessa turteen tottolfata fakkeenyaaf Tiraamp gammaadetti aangoon kan isaa tammallee guyyaan inni Tiraamp gadhiisu ganaa ji'a kana 20 booda aangoo isaa Joo Baayideniif rakkabee White House keessaa baa jechuudha. Hanga ammaatti White House keessa jira Doonaald Tiraamp. Amma guyyaa kaleessaa Dimokiraatonni gaafa aangoo isaanii wantoota adda addaa raggaasifachuudhaaf waltajjii guddaa taasisaa turanitti jechuudha. Warri Dimokiraatota hokkara xiqqishuu ka'een yookaan immoo deeggartoonni Doonaald Tiraamp sagaleen keenya hatamee jira. Yaa'u Tiraampiin beeytana gammaatti mo'atamuusaa hin amanne garuu biyya dimokiraasii waan ta'eef aangoo akka karaa nagayaatiin dabarsee kennu himee jira. Garuu immoo aangoon koo hin hatamee sagaleen koo hin hatamee jedhee dhiyaanna yookaan immoo himannaa 60 ol dhiyeesse himannaa 60 dhiyeesse suni kufaatii ta'e harkaa kufe. Biyya dimokiraasii jechuun biyya akka kanaati. Silaa Itoophiyaa taate mootummaadhaan harka kiyya jira waraanna malee dhukaasa baasa. Tiraamp jeequu hin danda'a. Maaliif harka isaa aangoon jira waan ta'eef garuu biyya dimokiraasii waan ta'eef hin kassasa. Yoo wanti wayisitti hir'ate jechuudha. Lakkii ani waan akkanaa natti hir'ate jettee gama seeratiin mormita malee akkana kilaashii gabbaafattee abbaa humnaa hoodhu xiyyitii mootummaa maal abbaa kee mormita wanni jedhu wayii hin jiru jechuudha. So osoo aangoo harkaa qabu kana mormu jechuun biyya dimokiraasiitti amanta jechuudha. Kaleessooyyuu jechuudha. Waltajjii isaan adeemsifan irratti humnaan ijoolleen jechuudha warri Tiraamp hin deeggaran namoota gara dhibbaa kan hin caalle gibbii guddaa walirra dhaabbatanii ba'an. Bakka san poolisiin hin jiru jechuu dandeessan. Poolisiin hin jira. Akka Itoophiyaa lakkii ati mootummaa kan ajjeesuu deemtadhanii xiyyitii namatti galchuun hin jiru. Biyya dimokiraasii keessatti wanti hundi dimokiraasiidha. Lakkii wanti kun isin fayyadu yaanii walitti himan malee maaliif akkas gootan jedhan. Akkasitti seenanii bakka isaan waltajjii godhaaranitti ol seenanii facaasan danda'a. Mee maal jettan? Poolisiin osoo jiru warra achi keessa jiru sun guutuutti hidhannoo qaban. Ajjeesuu hin danda'an jara san. Jara dhibbaa san bakka takkatti ciciibsuu hin danda'a. Seerri Ameerikaa humna guddaa qaba waan ta'eef. Garuu wanni akkasii hin jiru. Yeroo sanii dimokiraasii sii kennanii kasanii booda ammoo badii kee ilaalaniitiin seeraan muka sitti cabsan jechuudha yeroo booda. Amma namoonni afuriin ajjeefaman sun warroota hanga sadarkaa ajjeechatitti yaalii adeemsifamtu dursamee dhaame. Amma fakkeenyaaf yoo ani si ajjeesuuf dhufe
xiyyitii sitti qajeelche aduu sin dhayin daftee ona dhoofte sun rakkoo miti. Seerri afran sana akkasitti ajjeese. 72 qabe sanoo akkamitti qabe yoo jenne 72 san dirqamaan kaateena harkatti hidhanii to'atan. Amma jarri hidhaa jalaan baatu maaliif seera cabsan afaanin yookaan kara kissii adda addaatiin osoo argachuu danda'an biyya dimokiraasii keessatti hokkara godhanii paarlamaa isaan taa'aa turan adda diiguun waan cimaadha. Osoo biyya keenya taatee biyyattii sun har'a tasgabbii keessa hin jirtu. Doonaald har'a inumaayyuu akka duraanitti irra laafee aangoo kiyya karaa nagayaatiin dabarsaa. Biyya tana of duratti ni ceesisna ammallee. Kanaaf wanti hunduu guyyaa diidaa booda hin raawwatama. Biyyattii teenya tasgabbaa jedhee ni dubbate. Osoo biyya keenya taate garee kiyya zarraaf deemi shanee balleessi, deemi abaaboo balleessi, deemi kafaa balleessi, deemi ati hiriira mootummaa irra bahi mootummaa kana facaasi. Hunduu walitti erga jechuun garee gareen qoodate. Garuu waan akkasii hin jiru. Biyya dimokiraasii jechuun isa akka kanaati argite. Isa gaafa ati haxirirraan masara seentee kabajaadhaan lakki taa'ii jedhamee si kadhatumu keessatti biyya keenya masara miti ati masaraa miti qabalee gandaa ija ilaa seenuyyuu miti haxirii gubbarraan seenuu miti ija badaadhaan laaltee jennaan xiyyitiin ija sanii sitti galti jechuudha. Dimokiraasii asirraa baradhaa. Taayyeen tokko moorallee dhufe qoose girrisaa Ameerikaa girrisaa Ameerikaa jedheen Ameerikaatti illee tari girrisaa Itoophiyaa bichaa miti Ameerikaa illee hin jira jedheen. Gaafa kaan tiraampimaa mo'ameef booyanii guyyaa kaleessaa immoo tiraamp hokkara san kaasee jennaan girrisaan tiraamp akkana jedhanii akka qoosatitti deebisan. Yaa saree maal jetteen iyyuu jaldeessa. Eegee qaqqabadhu jennaan teetuu hin beekti jetteen. Teennaan beeknu tarambaa faarsinaa warri mootummaa kuni mee dimokiraasii akkasii uummata kennaa hin argitanii uummanni kenna waan nama godhu. So rabbi gabrummaa tana keessaa nu haa baasu. Dhuma irratti daawwattoota keenya oduu addunyaa waatirraa gara biyyaatti yoo deebine ijoolleen keenya Suuda Arabiyaa keessa jiran ammas dararaan isaanii akkuma itti fufeetti jira. Hundi keessanuu irra deebiidhaan sagalee ta'aa fi ijoolleen keenya cittaanii jiranii feestaala keessatti shamanii jiranii ilmi namaa osoo lubbuudhaan jiru feestaala uffatee feestaala keessatti rakkachaa jira. Mi'ati feestaalaa miti guyyaa tokkoof torbee tokkoof uffata ol fakkaataa uffadhu. Qaamni kee cittaa irraa ammaa jechuudha. Garuu isaan akkasuma danda'anii waggaa tokko ji'a 6 ji'a 8 feestaalii uffatanii jiraataa jiran jechuudha. Sanuu qorra gizee ammaa kanan beeytanii qaama qulqullinaan beeytanii namni yoo walitti baay'ate gizee dhibee kanaan washamsa jechuudha. Ilmi namaa akkasitti shamee jiraachaa jira. Nuti biddeena ho'aa nyaannee garuu yoo jaraaf callisneetuma teenne rabbuun hundi isa jechuudha. Keessattuu ijoollee Suuda Arabiyaa jirtan carraan kun isinis isin muudachuu danda'a waan ta'eef iyyaa sagaleen xiqqoon qabdu. Yeroo muraasa booda immoo inshallah furmaata argataa jiranii mootummaan xalayaatti barreessaa jira waan ta'eef mootummaan Suudii gara Itoophiyaatti. Itoophiyaanis yeroo muraasatti hin fooyyessine jettee jirti. Kana fakkaataa odeeffannoon har'a isiniif qabnu daawwattoota hordoftoota keenya nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna. Chaanaala keenya faariyaa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Gama dhumaati irratti boodarra diraamaa ajaa'ibaa diraamaa waardiyaa qabannee isiniif dhufaa jirra. Qophii jabaadhaan nu eegan affeerraa keenya nagayaatti.